Hashamaar kafuuni kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwsii akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onni irraa maddee bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu jenna. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota maatii Muhaa Niwsii namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaa Niwsii faara wataatan Muhaa Niwsii subscribe gochuudhaan maatii nuuf taasisaniin jenna. Kanneen ammoo maatii keenya taatanii jirtan viidiyoo keenya like share gochuudhaan yaada keessan komantii nuuf gochuus indagatina. Qophii keenya ammaaf qabannee isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagadumaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus indagatinadha. Haleellaan umni finxaaleejjii fannoodhaa ummata Oromoo Walloo irratti raawwataa jiran jabaatee itti fufee jiraachuun kan himame. Aanaa Jillee Dhummuugaa kallattii gandoota adda addaa keessatti haleellaa ulfaataa ummata irratti ammoo taasisaa jiru kan jedhame. Haleellaan kun gara aanootaa fi gandoota biroottis ammoo babal'ataa jira jechuudhaanis jiraattonni aanichaa himan. Aanaa Jillee Dhummuugaatti baatii Ramadaanaa kana keessa haleellaa walitti fufaasaa taasisaa kan jiru. Haleellaa humnoota kanaan ammoo namoonni hedduun ajjeefamanii hedduun isaanii madaa'anii hedduunis qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Humnoonni kunneen magaalaa seenuudhaan ummata buqqaasuudhaaf haleellaa fi sochiin isaan taasisaa jiran waan layyos akka hin taane jiraattonni kan himan. Har'as ummata irratti ammoo haleellaa bananii jiraachuu kan himan jiraattonni kallattii haxaa'etiinis haleellaa banu jechuudhaan ammoo sodaa keessa jiraachuus himanii jiru. Meeshaalee waraanaa gurguddoo gareedhaan fayyadaman illee humni kun ammoo fayyadamaa jira kan jedhan. Haleellaan humnoota kanaa ammoo guyyaarraa guyyatti jabaataa jiraachuu kan himan mootummaan uummatarraa haleellaa humnoota kana ittisuus hin dandeenye jechuudhaan komataa jiru. Humni fannoo kun ammoo mootummaa federaalaa kan giddu galeessaatii wajjin lolas gaggeessaa kan jiru hoggaatoo ammoo mootummichi uummatarraas humna kana qolachaatis hin jiru. Haleellaa haga ammaatti raawwatamaa jirus dura dhaabbachaa kan jirre ammoo uummanni kan himan. Mootummaan humna kana uummatatti kan gallakkiseef ammoo akka uummanni ammoo isaaniin rakkatanii Oromoon marti isaanii waliin ta'uudhaan humna kana ammoo balaaleeffatanii fi akkasumatti deeggarsa ammoo akka argataniifis kana gochaa jiran. Humna kana ammoo moggaa ta'aniitis uummatarratti ilaalaa jiran jechuudhaanis keessa beektonni himaa kan jiran. Haleellaan humni finxaaleeyyii fannoo kun uummata Oromoo Walloo irratti raawwataa jiran lubbuu hedduu balleessuudhaan qabeenya barbadeesse hedduu isaanii madeessuun hedduu ammoo qeerraa kan buqqise. Haga ammaatti mootummaan waan jedhes hin qabu. Fannoon ammoo ittuma galuudhaan meeshaalee gurguddoon uummata rukutaa jiraachuu uummanni kan himan ammoo humna fannoo kanaas tokkummaadhaan dura dhaabbatanii ofirraa qolachaa jiraachuun kan himame. Yeroonii fi Oromoonni bakka biraa sooma yookaan ji'a Ramadaanaa kana hafteera garagaraatiin dhiheessaa jiranitti ammoo Oromoonni Walloo rasaasaan ammoo hafteeraa yookaan sooma hiikaa jiraachuunis kan himame. Yeroo ammaatti dirmannaa uummata Oromoorraas Walloon akka barbaadus ergaan jajjabduun darbaa jirti biyya keessaa fi alaa. Haalli yeroo ammaan tana adeemaa jiru Walloo cabsuudhaaf akka ta'ee fi Walloo ammoo gaafa cabe Oromoon bakka biraatis hin hafu jechuudhaan himamaa jira. Humni har'aan tana ammoo Walloo cabsuudhaaf qarrinfaa banate nyaachuuf adeemaa jiru. Gaafa Walloo cabsee nyaati ammoo Oromoo bakka birootis afaan saniin inuma nyaata malee hin dhungatus jechuudhaan hayyoonni Oromoodhaa ergaa jajjabduu dabarsaa kan jiran. Oromoo Walloo bira dhaabbachuun yeroon isaatis amma tokkummaadhaan kaanii diina ofirraa qolachuunis amma mootummaan callisee uummata ilaalullee jechuudhaanis ergaan jajjabduun biyya keessaa fi alas darbaa jirti. Walwaraansi waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa biyya amma gidduutti jabaatee yeroo itti fufee jiru kanatti lafa Finfinneerraa hedduu hin fagaanne Shawaa Lixaa keessatti ammoo waraana bilisummaa Oromoo WBO loluudhaaf iddoo hedduutti walitti qabamaa ture. WBOdhaan barbadeeffamuun guyyaa har'aan tanaa dhagahamee jira. Waraanni mootummaa bilisiginnaa guddaan kumootaan lakkaaman har'aan tana Shawaa Lixaa aanaa
Adaa Bargaa lafa Finfinnee jalatti dhiyaattu keessatti waboodhaan nyaatamuu mudate ilaalchisuudhaan ammoo muummee Abiyyi Ahmad ajajaa Iizii Jaaffaa Meejor Jeneraal Birhaanuu dabalatee jeneraalota hedduu hatattamaa walitti qabuudhaan ammoo Finfinneetti waammateetis mataa keessa garafaa jiraachuun dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola kanaan meeshaalee waraanaa gurguddoo gareedhaan dhukaafaman tambirrii miiliyoonni hedduun itti gannaqamuudhaan ammoo Tarkii fi Israa'el Raashiyaa irraa bitaman meeshaalee muummee hin qabne dhuunfachuunis himamee jira. Meeshaaleen gurguddoon kun harka WBO galuun ammoo muummee Abiyyi Ahmad qofaas kan mufachiise hin fakkaatu. Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaatis hedduu mufatanii akka jiranii fi humni isaanii giddu galeessa keessatti muddama keessa galee akka jiru ammoo kan himame. Sababbii kanaatiif ammoo Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa meejor jeneraalota isaatii fi ammoo jeneraalota hedduu walitti qabuudhaan ammoo leezii jechuudhaanis arrabsaa turuunis himamee jira. Wal waraansi WBO fi mootummaa hammaatee jiddu galeessatti balaa guddaa kan dhalche muddamni guddaanis mootummatti uumamuun himamee jira. Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa keessatti humni mootummaa guddaa waraana bilisummaa Oromoo WBO Finfinnee irraa ni ittisa duubatti ammoo ni deebisa jechuudhaan abdatamaa turee fi yeroo garagaraatti bakkoota garagaraarraa achitti walitti qabamaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo lola jabaa guyyaa tokko qofaatiin ammoo afaan irra buufachuudhaan guutumatti barbadeesse nyaatee jiraachuun kan himame. Kunis ammoo muummichi ministeera Abiyyi Ahmad humna isaaniirraa amantaa akka dhabanis godhee jira. Hojiin Fiildi Maarshaalichaatis bishaan dhugaa waan jiru fakkaata kan jedhan keessa beektoonni ammoo muummee Abiyyi hooggantoonni olaanoon meejor jeneraaloonniinis hatattamaan gara Finfinneetti akka dhufan jechuudhaan waammatee guyyaa har'aan tanaa walitti qabeetis arrabsaa akka turee fi ammoo kanneen hojjechuun barbaanne wambadee jechuudhaan hunduma isaaniitu itti qoosaa akka tures kan himame. Sababbii kanaatiin ammoo ajajoonni waraana olaanoo biyyattii hedduun isaanii nyaatamuunis hafan qabu jechuudhaanis dubbatamaa jira. Haa ta'u malee lolli Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaadhaa lafa Finfinnee jalatti dhiyaattu humni mootummaadhaa itti buufachuudhaan WBO ittisuudhaaf turee fi ammoo meeshaalee gurguddoo achitti kuusuudhaan WBO itti rukutuudhaaf ture guutumattuu waraanichi barbadeeffamuudhaan kumoota hedduudhaan meeshaaleen gurguddoon gareedhaan dhukaafaman harka WBO galuun ammoo gudii kan ta'e humni waraanaa guddaan hamma nagahu barbadeeffamuun ammoo yoo gurra muummee Abiyyi Ahmad qaqqabdu Abiyyi ammoo dubbichas amanuu akka dadhabanii fi boodarraa Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa ajajaa waliigalaa waraana biyya Itoophiyaarraa kan mirkaneeffatan ammoo gaddaamaa keessa akka jiranii fi humnoonni hedduun wal makoo ta'an ammas gara Shawaa Lixaatti imalaa akka jiranii fi meeshaaleen gurguddoon WBO'dhaan ammoo booji'aman ammatti deebifamuu qaban humni qilleensaa fi lafa waliin ta'uudhaan duula guddaas banuu qaban jechuudhaan muummee Abiyyi Ahmad Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa kan gaafatan ammoo itti qophoofnee lolichatti galuu qabna haala kanaan itti deemnaan humni keenya nu harkattis harcaa jira jechuudhaan ammoo humni qilleensaa fi lafoo waliin ta'uudhaan WBO rukutuu akka qabuu fi torbee dhufu kanaas lola guddaa gaggeessuudhaaf akka jiran Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa dubbatanii jiraachuunis himamee jira. Wal waraansi WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kan durii caalaa jabaachuudhaan babal'atee guutuu biyyattiitis wal gahaa waan jiru fakkaata. Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaatii fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jaalmarroo Dirribaadhaa wal balleessuudhaaf waan rafaa bulaa jiranis hin fakkaatu. Humni isaanii giddu galeessa biyyattii dabalatee lixa Oromiyaa akkasuma kibbaa fi hamma kaabaattis kokkee wal qabuu irratti argamu. Godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqaa keessatti lola ulfaataa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi waraana mootummaa Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa jidduutti gaggeeffame. WBO'n lolichaan humnoota mootummaa hedduu barbadeessuun daaraa botara godhee jiraachuu himee jira.
Bunnoo Baddallee Cawwaaqatti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Birgeediin Abbaa Waggaa humna diinaa kan jedhuun raayyaa ittisa Itoophiyaa akka gaariitti adabee jiraachuu kan hime lola meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamaa turee fi humna qilleensaatiin deeggaramee gaggeeffamaa ture irra aanuudhaan humnoota lafoorraa meeshaalee gurguddoo haga 23 dabalate hidhannoo hedduurraa dhuunfachuu ajajaa WBO naannichaa himan. Lola guddaa gaggeeffamaa ture kanaan mootummaan akka malee rifachuudhaa fi dubbiin Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa waraanni bilisummaa Oromoo WBO laafaa jira, lolaan injifannee jirra, garuu ammoo haa ta'uuti marii marsaa sadaffaadhaaf nuti qophii jedhanii sobanii fi erga lolli Tigraay dhaabbatee Oromiyaatti WBO dadhabsiifnee jirra jechuudhaan akka isaan fokkoran san osoo hin taane WBO'n ammoo humna isaanii barbadeessuudhaan guyyaa guyyaadhaan muummee Abiyyi Ahmadii fi Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa yaaddeessus waa hin dhiifne. Keessattuu ajajaan olaanaa ABO Kumsaa Dirribaa haasaa dhiheenya kana ammoo gara toora zuumiitiin godhaniin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n haala gaariirra jiraachuudhaaf ammoo kan durii caalaa inumaatu jabaachuudhaan diina haleelaa jiraachuus kan dubbatan marii fi lolaas ni beeknaa injifachuudhaaf jirra kan jedhan gameessi Oromoo Jaalmarroo Dirribaadhaa. Gonni haalaa fi ammoo qarshiinis hin jijjiiramne kan garaa isaanii mo'atanii argaman kun Oromiyaa biyyoof dandeesse gochuudhaaf hojjechaa akka jiranii fi bilisiginnaan Oromiyaa irratti ammoo sodaattuudha. Dhugaas hin jaallattu, garuu ammoo dhugaan osuma hadhooftu liqimsuudhaaf jiran jechuudhaan ammoo kan dubbatan. Amma humni isaanii guutuu biyyattii keessattis opereeshinii guddaa gaggeessuudhaafis akka jiran akeekanii jiru haasaa isaanii keessatti. Garuu Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Jaalmarroon nu doorsisuu barbaada humna waraana isaatiin mootummaadhaa fi heera mootummaa diiguudhaaf WBO'n socho'aa jiru. Abjuun waraana bilisummaa Oromoo WBO'dhaa hin dhugoomu jechuudhaan walgahii ajajoota olaanoo waliin kaleessa galgalaa ammoo Finfinneetti gaggeessan gubbatti akkas jechuudhaan dubbatanii jiraachuu isaanii maddi keenya qondaala mootummaa ol'aanaarraa ta'e tokkos ammoo odeessa kanas nuun gahanii jiru. Muummee Abiyyi fi Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa marii fi lolaanis WBO akka sodaatan kan dhagahame. Keessattuu Jaalmarroon maajikii qaba jechuudhaan dubbachaa turuun isaaniitis dhagahamee jira. Jaalmarroon ammoo warri mootummaa dhugaa sodaatu haqaasin jaallatan kan jedhan, kanaaf ammoo nu dura dhaabbachuus dadhaban walgahii irrattis yeroo baay'ee dhiitanii bahaa turan jechuudhaan kan dubbatan. Gaafii sabichaatis in sharafnu akkuma jedhan erga mariin araaraa adda citee WBO'n ammoo diina kokkee qabaa jiraachuus ajajaa waraana bilisummaa Oromoo walii galaa Jaalmarroon dubbatanii jiru.